Ashamaa jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee guyyaa irraa odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Hamma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Mooraa leenjii shanii diigamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa mooraa leenjii shanii diiguu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf ibseera. Raayyaa ittisa biyyaa murna shanii iddoo hundatti bittinneessaa jira. Haaluma kanaan mooraa leenjii shanii Wallagga Bahaatti argamu diigee jira. Tarkaanfii fudhateenis miseensota murnichaa 34 rukutamuu fi kanneen bittinnaa'uu odeeffannee jirra. Meeshaalee garaagaraa fi miseensota muraasas booji'ee jiraachuu dhagahameera. Kana malee godina Wallagga Bahaa aanaa Sibusiree fi Gobbuu Sayyootti waamicha nagaa uummatni dhiyeesseef dhaga'uun shaniin harka kennatanis hedduu ta'uu isaanii odeeffannee jirra. Oduu biroon naannolee Somaaliyaa keessaa tokko kan taate Jubaalaand sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuun Ahmad Madoobee irra deebiin filatteetti. Haa ta'u malee filannoon kun seeraan ala jechuun mootummaan federaala Somaaliyaa Ahmad Madoobee to'annoo seeraa jala ooluu qaba jechuun humna waraanaa gara naannoo Jubaalaanditti bobbaasaa jira. Kanarraa ka'uun waraanni biyyattii keessatti mudachuu mala sodaan jedhu uumameera. Kun immoo Alshabaabiif carraa guddaa uumuu malas jedhamaa jira. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenyaa qophii har'aaf qabnu asumarraan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.